Ashama akkam jirtu baga nagaan gara Dasii YouTube channelii dhuftanii warreen channelii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii channelii kanaa ta'a. Channeliin kun appilikeeshinoota moobaayilaa fi sooftiweerota laaptooppii akkasumas wantoota isin fayyadu isin barsiisu jennee yaadnu afaan Oromootiin isiniif dhiyeessinudha. Irraa barattu maatii ta'a. Okay, video ani har'as isiniif qabadhee dhufe video biizinasii Fiyaas torba jedhamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana oduu waayitawaa fi namoota tokkoof immoo haaraa yoo ta'u, akkasumas illee namoonni baay'een register fi join gochuun maallaqa karaa onlaayiniitiin hojjechaa jiranidha. Duraan dursa Fiyaas maali yookaan immoo eenyu? Okay, Fiyaas waltajjii Itoophiyaa qofa keessatti hojjetudha. Hojiin dhaabbatichaas Feesbuukii fi Yuutuubii waliin kan wal qabatudha. Sirnichi yeroo hojii tokko fudhachuuf cuqaastu hunda ofumaan xumuraa. Tokkoon namoota beekamoo fi niitoork maarkeetingii yookaan immoo namoonni niitoork maarkeetingii irra jiran laayikii fooloowerii dabalataaf waltajjii tokkichaaf dhaabbaticha birrii 5 hanga 25 nuuf kennaa jira. Dhaabbatichi erga gabaa Itoophiyaatti seenee as moodeelii faayinaansii haaraa kan uummatarraa jaalalaa fi deeggarsa guddaa argateera. Waltajjichis guddachaa jira. Miseensonni akkasuma dabalaa jiru. Namoonni tokko garuu karaa teelegiraamaa loogoo dhaabbatichaa fayyadamuutiin yookaan immoo liinkii daawunloodii appilikeeshinii hojjechuutiin namatti erguutiin nama saamaa yeroo jiranitti ni argama. Garuu ammas inni warranta akkasii irraatii of eeggadha. VIP jechuun immoo Fiyaas keessatti maqaa tokkoon miseensotaaf yeroo Fiyaas irratti galmaan kan kennamuuf yoo ta'u, dhugaa join go'an VIP immoo gosa 6tu jira. VIP jechuun maqaa tokkoon miseensa yeroo Fiyaas irratti galmaa'u kan kennamuuf yoo ta'u, yookaan immoo register ga'ee booda gaafa birrii kaffalu join gosa 6tu jira. VIP'n suni VIP'n duwwaan jira etoo birrii homaa tokkoon kaffaliin kan hojjetamu. VIP1 VIP2 jee hanga 6tiin jira jechuudha VIP'n kun. Kanaaf miseensonni maqaa ofii qofaa bitachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf VIP1 1,000 ni bitattu, VIP2 3,000, VIP3 6,000, VIP4 yoo bitachuu barbaadan yookaan galmaa'uu barbaadan 10,000, VIP5 immoo numa 30,000. Kanaaf VIP seeruun 0 irratti hojii 3 xumurtu hojjechuutiin jechuudha. Laayik gochuutiin garuu qarshii isin argattan qarshii 5dha. Kana jechuun guyyaatti 3 hojjettu qarshii 15 hojjettu. Erga join gootanii booda birrii 50 erga isin ilaatamee booda hanga 200 hojjechuu dandeessu. Garuu amma birrii 200 ta'e waan feetes baafachuu hin dandeessan VIP 0 irra jiraattan. VIP 1 irratti birrii meeqaan galtu gatii 1,000 kaffaltanii seentu. Guyyaatti meeqa 4 xumurtu hojii isin hojjettan. Jaansi ni baay'ata tokkoonsaa. Birrii 24 galii go'attu jechuudha. Kana jechuun waggaatti birrii 8,840 qabdu yoo 1,000tiin join gootanii VIP tokkoffaa. VIP lammaffaan immoo birrii 8,000tiin kan yoo galtanii waggaa ta'u guyyaatti hojii 6 xumurtu. Hojiin tokkoon isaa immoo birrii 4,000. Galiin guyyaa keessanii meeqa jechuudha? Qarshii 84. Galii waggaa 32,240 ta'a jechuudha. VIP 3 irra jiraattan 6,000 galtu. Gatiin hojii isin hojjettan 6,000 tokkoonsaa 1,000 gatii isin hojjettanii tokkoonsaa birrii qarshii 6,000 akka Itoophiyaatti kan isin kaffalamu. Kana jechuun 176 ooltu waggaatti birrii 63,360 hojjettu jechuudha. Kanaafuu jedhee ammas innis immoo hojii 10 hojjettu. Kana immoo gatiin birrii 10,000 baastanii erga galtanii booda hojiin kan isin hojjettan 7,000dha. Isaan 8 tokkoon isaanii. Kana jechuun 360 ooltu. Waggaatti immoo 1,100 10,100 ta'a. Hanga VIP 5tti ni jiraata. Bakka VIP'n dhuma 30 join gootan. Hojii 38 yookaan laayikii 38 hojjechuun join taaskii sana 38 hojjettu. Tokkoon taaskii sana isin tuqxan immoo birrii 25 isiniif kenniti.
guyyaatti birrii 350 xumurtu jechuudha. Galii waggaa keessanii eeggachuudha. 300,400 fi 2,000 ta'a. Bakka kana zeeroo irratti immoo waa baafachuu hin dandeessanii. Sadarkaa VIP keessan ol guddisachaa waggaa deemtan immoo koomishinii dabalataa argachuu ni dandeessu. VIP keessan guddisuu yeroo guyyoota 365 waan ta'uuf mata duree irratti haaromsachuu ni dandeessu. Asti yaala carraa gaarii. Okay, warreen kana dura join gootanii hin beekne jalqaba gaa piroosesiin isaa akkasii. Linkii isaa karaa chaanaalii guruupii kiyyaa nan isinii kaa'a. Isa takkaan ni tuqxu. Linkii sana irraa tuqxaan intarfeesii akkasii isinii fida. Karaa ittiin moobaayil nambariitti rejister gootan jechuudha. Jalqaba irra bilbila keessan guutuu. Bilbila waggaa guutan kan dagachuu hin qabne duwwaa jettanii ni eegaltanii. Sagal jettanii bichaa lakkoofsa bilbilaa keessanii kan barreessitan warra jechuudha. Duwwaa sagal otoo hin taane duwwaa istanii sagali jettanii booda barreessitu bakka bilbila jiru irratti jalqaba irratti. Lammaffaa irratti immoo qubee naannoo ta'e jiru keessaa yookaan immoo qubeewwan kaapitaalaa fi smoolii fi akkasumas immoo lakkoofsa jiran sana seera isaanii eegdanii tun dogoggoriin barreessitu. Sadaffaarra ni dabartu. Arfaffaarratti paaswordii keessan ni gashitu. GGT 6 gadi ta'uu hin qabu. Itti aansee ammas paaswordii ni gashitu. Isuma dura gashitan sanii rejister naa jechuutiin galmaa'uu ni dandeessu jechuudha gara fiyaasitti. Asirratti waggaa siistemii irra jechuun siin danda'a yeroo jalqabaaf gaafa nettan achiin booda yoo akkasiin jedhe naannoo steepii lamaffaarra isa jiru saffee ta'e qubeewwan jiran kaapitaala smoolii fi lakkoofsa jiran deebistanii kilik gochuutiin qubee biraa isiniif laata. Qubee sana deebistanii guuttanii rejister naa isa jiruutiin seenuu dandeessu jechuudha.
Okey, viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Irraa barattanitti jedhee yaada. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii fi sheer akkasumas immoo koomentii gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kan biroon amma wal arginutti nagaan tura.